Anis mudannoo kana nan qaba. Yeroo tokko gaaziin natti dhoka'ee jira jechuudha. Kuushinaa arabaa kana keessatti paaworii inni qabuu fi hangam akka nama cannaqu isinitti hima jechuudha. Keessumaa ijoollee warra haaraa dhuftanii of eeggadhaa siniin jedha hanga waan kana bartanitti jechuudha. Namoonni tokko tokko jechuudha mantalli kun harkishee guggubatee jira. Inni kaan jirti ji'a, inni kaan boqottiitti ji'a, waliin isaa hin beekamu waan ta'eef. Garuu kuni maarraa akka asinitti fakkaate gaazii banaa taa'ee yeroo bulu jechuudha. Amma nyaata hojjettee cufuu dandeessaa yookaan immoo gaaziin dhumeeti bakkee jira miti regaaniin isaanii diiman suni isatti qaxxaltee otoo hin cufiin dhiistee ta'uu danda'a jechuudha. Dhageessanii kanaafiyyuu dura ilaalu waan hin beeku malee garuu jecha attumaan saabii nama gu'ee nama rakkoo namarra geessoo ta'e malee hin xiraa. Gaaziin foolii qaba sirriitti yeroo saabu ni jira fooliin dhugaan siniin jedha hamma kana waan alletti saabbatee qabatee kuushinaa hundaa gubuu kana yuumite jechuudha. Meemma daqiiqa 5 biruma aabba'aatii hojii maka hoji'aatii daqiiqa 5 yookaan daqiiqa 10 gaazii banaa ka'a hin xiraa jechuudha mana keessa. Dhageessanii kanaafiyyuu hirribarraa kaatanii ariifattanii axxanii laayitariitti qabsiistanii hin bobeessina gaazii sana jechuudha. Foronii sana axxanii. Dhageessanii yoommoo halkan ijoollee durboota abbuma fe'etu banee ka'a abbuma fe'etu banee cufa yoo ta'e ilaalla ashee gugurraatti sana qabaatee jechuudha. Ilaala jallatee jira yoo ta'e sirreessa. Dhageessanii galgala yeroo raftan yookaan immoo ganama ilaalla malee hin ta'u siniin jedha. Amantalli kun kuushinaa sirreessitee bultee waan hirribarraa kaatee kuushinaa galti natti fakkaata. Axxee bishaan waraabdee yeroo abiddarra keessee bantu laayitariitti qabsiistee bakkee jechuudha. Akkasii waan ta'eef anecha yeroo maaliidha reef biyya kan ofee waggaaf 6 gaha jechuudha. Waggaaf 6 gahee keessatti haati manaa nyaata hojjetti ofii Riyaad keessatti jecha Riyaad waggaa tokkoof 6 tureera. Ammas Riyaad irraa fagoo miti sa'aatii tokko walakkaa caalaan deemsisu taaski'an jechuudha. Riyaadii fi naannoo ani jiru majmaa kan jedhamu ani kan hin jiru amma jechuudha. Achitti nyaata nan hojjechiistu isheetu hojjeta ani hin beeku. Garuu immoo irsaafniitiin kun baay'ee yeroo baay'ee wal loluu maskootii kana caccabsu waa baay'ee jira bakka iskuu isaanii ajaa'iba wal ciqaccaqu. Tokkoffaa lamaanuu galii hin qabani miindaa hin qabani jechuudha. Miindaallee seeraan naa hin kennan ji'a 4 ji'a 5 faa kaa'u. Kun gaafa qeerraa itti baay'atu bakka biraatti na gurguratan jechuudha. Paaspoortii koos qaamaa koos hundumaa faana mana amma ani keessa jiru kanatti na gurguratanii jechuudhaani. Miindaa koo jara kanatu naa kanfale malee jaritti naan kanfalle muraasa fu'atti maaliif miindaa kanfaluu hin dandeessu waan ta'eef. Gaafa nadda nafummoo mana jaartiidha. Intalli tokko jirti neerum ijoollee dhiiraa 2 jira isaanis hin fuuni jiru jechuudha. Warri kaan fuudhaniiran ijoollee 6 7 kan fuudheera jechuudha. Intalli kunii fi jaartiin saalonii ta'anii buna dhugaa jiru. Aan addan ofee nyaata hojjechuu hin beeku haaraa. Asufee waggaa 2 finne nyaata hojje'uu naan jedhan. Akkaataa sana barsiisanii nyaata hojjechuu hin qabe jechuudha. Ruuzii kana affeelee lukkuu keessaa baasee foronii keessa kaa'u miti lukkuu eega bishaatee booda ammani distiiti ruuzii kana naqee abidda isaa gadi xiqqeesseetanii handaaqoo kana foronii jala kaa'eera. Foronii jala gaafan kaa'u leetiriitti qabsiisecha waan qabate yeroo natti fakkaate. Itti qabsiiseeransee waa hin aameesaa waan atu ittiin qabsiisneesaa hin beeku anatu ittiin qabsiisne natti fakkaata. Takkuma laayitariitti qabsiisee waan qabate natti fakkaata. Yeroo tokko immoo deebi'ee aamaa jechuudha. Isumaatti boba'ee rottee jettee ija kee an argite miti hin aamaa jechuudha. Gadattee yookaan jilbeeffattee si yoo ilaalte malee rakkoo jechuudha. Isaa booda achi keessatti saabee jechuudha. Garuu baay'ee miti ooleera ka. Maaliif akka intallitti ammaa kana miti jechuudha. Silas bira hin jira waan ta'eef. Foroniin sun immoo qadaadii qaba mitiire. Achitti foolii wal gahee gaafan ilaalu callistee taa'aa jirti lukkuun hin bishaanne waasina waa tokkos hin jiru. Ani fooliin isaas na biraa hin baane mi'aa gaazii hin beeku mi'aa foronii hin beeku
waama tokko hin beekun aameera seel gaafa leetiriitti qabsiisu baqjee fuula kootti asiis nyaara koo kana narraa guggubee galata waaqayyo eegisii nyaarri koo deebi'ee naa biqilee eegisiyyuun bareede uwwaan siniin jedhani nyaara koo kana narraa guggubee jechuudha ciinca'ee akka mataatti hin xiraa baallee ija koo kana narraa guggubee shaarbii walitti kottonfachiisee uwwaan siniin jaala asumaa nagaan nangashiin uwwaan siniin jaalu saba miti bara shaarbii kana walitti sun tursee jechuudha hi'ii koo kana xiyyoo kana na guggubee jechuudha telcii kana waan allitti bitee itti diba'e hanga ammaa hi'iin koo jechuudha darsaa isa ammaa hin gurraachaa jechuudha baay'ee gurraachaa hin badulle hin badaasaa dhiisaa hin beeku waan tokkotti dibee yaaleera garuu fuulli koo fi hi'iin koo waliin fakkaatu gurraachaa jechuudha maaliifi abidda guggubee jechuudha egaan yeroo sana shaarbii fi fuula koo kana asii gadi walitti hin xaragee jechuudha mataa makoorraa fuudhetanii shaarbii sana bakka abiddi narraa bobaa humna guddaa waan qabuufi waan mana qabatee hin beeku waan ta'eef shaarbii kanaa fi fuula koo walitti rirriitee shaarbii achi darba'eetanii riim jechaan gara saalooniitti achi fiigee jechuudha akkuma intalittii kana yeroo abiddi si qabatu jecha waan haasotu hin beektu hin iyyitaa jara waamtaa jechuudha oksuuf akkasaan wallaale shaarbii immoo ofirraa buusuun sheemii guddaa asitti jechuudha orkaa biyya arabaa kana keessatti anummaanuu aadaa isaanii baree shaarbii ofirraa hin buusu rifeensi koo xiqqoo argamtennaan sixitiin jaa ittiin qaanfadha jechuudha bartoo akka garuu lubbuu waan ta'eef akkamitti akka shaarbii ofirraa darba'ee fi akkamittiin jara waamee naaf adda jechuudha akkastuu boba'een ji'ee bakka hojii kana dhiisinaan jedhanii nyaata achumatti dhiisanii kilaasii koo haqee kireemii kana bishaan qorraa kanatti cuubinaan jedhanii mana yaalaallee nanneen garuu waan mana yaalaa nageessu miti ammanatti daqiiqaa mata'eef bag jeeni foronii sana keessa arrabni isaa na qabate jechuudha egaa matoo shaarbiin irra hin jiru ta'eeti mataa koo qabataa mataan narraa uumaa jechuudha otoo immoo tureera ta'ees homa manaas qabataa anis fuulli koo hin jiru yoo na lamxaahee fuula lamxaatiin hin jiraadha ture jechuudha akkuma harka intala kana kan hundumaa waaqti nama oolche kanaaf iyyuu ani kan hin jedhu mana tokkorraa mana tokkotti yeroo dabartanii ama mana tokko keessa madaamii nyaata nama hojjechiisu tokko jechuudha waa'ee foronii kee waa'ee maalii kee mi'aasaa hamaasaa hin beektu jechuudha gaazima sanatti qaxxaluuf iyyuu jechuudha mataasaa ujummoo keessa saabee fiduu maal jedhame maqaa isuma itti irkibuuyyuu kan hin beekne jira jechuudha mana biraarraa mana biraatti gaafa isin gurguratani yookaan immoo seerumaan biiroo waxxanii mana biraa yeroo galtanii tokko aayidiyaan si hojjechiisti nyaata tokko immoo sin hojjechiistu yoo biyya kana hin turre yoo ta'e ree uftee waggaa fixa yoo ta'e intala kanarraa bara'uuti waan ani isiin jedhurree aggeeffa'uuti of eeggadhu jechuudha manni nama hundaa tokko miti waan ta'eef bantee hin dhiisiin irra deddeebiitii ilaali jechuudha. Fooliin hin dhaga'ama garuu akkamitti mucayyoon kun dhaga'uu dadhabdi hin beeku malee. Ageessanii yoomuu foolii akkanaa ageessanii maskootii banaa barriifaa banaa qilleensi haa galu jechuudha. Akkanatti hamma tokko wayya. Yoo kana ta'uu sodaattan immoo yoo kana hundumayyuu shakkitanis araba waama fooliin akkasii agaamaa jiraa ji'i. Yoo akkasitti isaan beeku sirri ibbaa waa'ee gaazii ni beeku. Unu ijoollee Itoophiyaa kanatti hin beeku waan ta'eef maaliif itti fayyadamasaa biyya keenyattuu hin beeknu waan ta'eef asitti barraare kanaafiyyuu of eeggadhaan siniin jedha tokkoffaa qabeenya arabaarra miidhageessisuun tokko sumaafuu gaarii miti amma jecha ati yoo hin gubanne yoo ta'e ati qaamni kee fayyaa yoo ta'e yoo kuushina arabaa kana keessa mana arabaatti abiddi qabate isaan amma kanatti badaa si'iisu jee hin yaadu siniisani situ kana go'ee siin jiru tarii yoo otoo hin beekiin si qabatee qaamni kee xiqqoo miidhame immoo amma tokko siina'uu danda'u waan rabbi fide jedhanii bira sii darbuu danda'u jechuudha garuu ilaalcha isaanii ammayyuu miidhama kee otoo hin taane meeshaan isaanii isa daaraa ta'e sana manni isaanii isa daaraa ta'e sana kan isaanii irratti xiyyeeffatan malee lubbuu kee miti kanaafuu akkuma isaan meeshaa bor gabaaqanii bitanii jijjiirratanii fi itti xiyyeeffatanii aaranii gubatan kana atillee lubbuu kee irratti xiyyeeffadhu
haadha kee karaa ilaashisuu hin qabdu. Jireenya kaayoo baatee fi karaa hambisuu hin qabdu. Jabaachuu qabda, of eeggachuu qabda biyya Arabaa kana keessatti. Dhugaa amma nichaa yeroo fooqiitti ol bu'u ofitti asaasaan deemaa jechuudha. Maaliifi yeroo tokko darbiirra otoo deemaa jirtu yookaan qulqulleessaa jirta yoo ta'e ati as teessee waan isaanii qulqulleessaa jirta garuu yaadni kee Itoophiyaa keessa jiraachuu yookaan bakka biraa jira. Ati waan sana xanaxana jirta eessa akka jirtuu fi darbii kamirra akka jirtu hin beektu. Haasaama kottee kee fuutee bakka biraan geessa yeroo jettu achirratti dib kufaatiin ni jiraachuu. Har'a mataatii yoo galagalte darbii sanarratti namni si yaadatu tokkoyyuu hin jiru. Yeroo akkasii nama mudata waaqumatu nama oolcha malee anamma jechuudha. Otoo yaadni koo bakka biraa jiru yeroo ittiin tabarbaramee kufuuf jiru jiraachuu darbii irratti liiftii isa irra darban jecha. Kanaafuu of eeggaa.